Naannoo Oromiyaatti ajandaan marii walitti qabuu qaamolee hawaasaa garaagaraa hirmaachisuun gaggeeffamaa jiru itti fufeera. Bakka bu'oonni waltajjii marii naannoo Oromiyaa kilaastara 4tti qoodamanii muddee 8 marii garee taasisuun isaanii ni yaadatama. Mariin kun itti fufee gareewwan xixiqqaa erga dhuunfaan ajandaa isaanii adda baasanii booda garee xiqqaan ajandaa isaanii qindeessanii mari'ataniiru. Mariin kun kutaalee hawaasaa naannichaa kutaa xixiqqaa 80 kan qabu yoo ta'u, tokkoon kilaastara garee xixiqqaa 20 of keessatti qabaachuun marichi itti fufeera. Garee kana keessatti ammoo qaamoleen hawaasaa qaama miidhamtoota dabalatee dubartootaa fi maanguddoonni hawaasa bakka bu'an hirmaachaa jiru. Umrii keenya miti umrii abbootii keenyatti waan akkana waan hin turredha. Carraa bareeda. Wantoota kanaan dura waggoota dheeraadhaaf jechuudha. Waggoota dheeraaf kuufamaa dhufantu jiru akka kutaalee hawaasaatti wanni dhiibbaa gaggeessanii. Inni sun marii kanaan rakkoowwan daddarbaa dhufan sun hiikoo argata. Mariin kun waan hundaaf waan gaafii ta'e hundaaf furmaata ni ta'ai ka jenneetti kaasne waan ta'eef marii yeroo isaa eeggatee fi keessattuu qaamolee hawaasaa garaagaraa marii hirmaachisa waan ta'eef an akka dargaggeessa magaalaa Asallaa bakka bu'eetti mariin kun dargaggootaaf bu'aa guddaa qaba. Mariin kun akka waliigalaatti Itoophiyaan hawwisanii fi furmaata waaraa fida jedheetiin yaada. Garee kana keessatti qaama miidhamtoonni qooda fudhachaa kan jiran yoo ta'u, mariin kun irruma caalaa qaama miidhamtootaaf bu'aa guddaa qabaachuu hirmaattonni kun kan dubbatan. Qaama hundaafuu barbaachisaa ta'e addatti immoo qaama miidhamtootaaf hedduu barbaachisaa jechuudha. Maaliif nageenyi dhabamuun hunda caalaa saaxilaman qaama miidhamaadha. Balaan tokko yoo uumame qaama miidhamtoota adda addaa saaxilamtoota jechuudha. Maaliif jalaa fiignee bahuun rakkoo jiraata, waan san ofirraa qolachuu irratti rakkoo jiraata. Kanaaf lammaffaa immoo qaama miidhamtummaallee dhala waan rakkoon nageenyaa jechuudha. Qaama miidhamaa ture irratti dhiibbaa gaggeessu akkuma jirutti iyyuu rakkoon uumame sun qaama miidhamaa biraatu dhalaa deema. Akka nama tokkootti bilisummaa barbaanna. Bilisummaa nama tokkoo osoo miine bilisummaa keenya akka nu eeganii biyyattiin tun nagahaan baate akka galtu barbaanna. Yoo biyya waliin galle yoo waraanni babal'ate dubartiin miidhamtuudha. Maaliif daa'ima qabdiif heddee dheessuu hin dandeessu waan ta'eef nuufi furmaata guddaadha. Kanaafuu gammachuu guddaan itti argadha. Itoophiyaan biyya sabaa fi sablamoota hedduu qabdu akkuma taate jiraattonni biyyattii keessa jiraatan marii ajandaa walitti qabuu kanarratti hundi hirmaachuu akka qaban bakka buutonni qaamolee hawaasaa addatti Faanaa Miidiyaa Koorporeeshiniif yaada isaanii kennaniiru. Carraa yeroo meeqa dhabame kan sabaa sablammoota biyya tanaa tokko godhu. Carraa kanaatu argame. Carraan kuni faayidaa qabeessa. Maaliif yoo jenne wanni afaan qawweetiin hiikamu hin jiru. Wanni ammoo anaatu ana caale jechuudhaan dhufaa hin jiru. Bayyanachuudhaan gama marii kun dhufuun nageenya biyya keenyaatiif murteessaa ta'uun waan beekamaadha. Kana rabbiitu nu araarame tokko nu godhee carraa kana nu kanne. Dhaloota dhufuuf jecha wanti har'a mari'anne kuni dhaloota boruutiif immoo ni fayyada yookaan bu'uura keenya jenneeti kan yaadaa jirru yookaan immoo kan amantaa itti qabnu. Bifa kanaan mariin itti fufe taanaan biitti teenya tun ni ijaaramti. Rakkooleen immoo amma dura furan gufuuwwan amma dura furan suni dhaabbattee gara biyya waloo yookaan biyya waloo ijaaruutti ni kenna waan jedhu kaasaa turre. Garuu immoo yaadonni ka'an hundisaatu wal fakkaataadha. Yaada gaariidha. Hundisaa karaa qeeqa hin qabneen, karaa walfalmii hin qabneen, karaa iftoominaa fi jaalalaatiin haga ammaatitti sadarkaa guyyaa lamaan dabarsine kana keessatti baay'ee gaariidha.